copy link share godhaa fi abbaan barbaadan mallaqa waan dandeessaniin gargaara. Biyya tam keessa arteetti qaalu. Ni gargaara. I'm sure obboleetti homaan taatu ni fayyita. I'm Koppiliin sure. sheerii godhamee bannaatachu. Biyya Abbaan rabbi Beerut sibiilaa fi gargaaraan illee biyya ilmaan Oromoo Beerut jette. salaftanii micoomtu biyya Beerut yookaan immoo Lebnaan keessatti balaa konkolaataatiin miidhamtee hospitaala jirti. Namni waraqaa qabu jedhanii. Kadu. Rabbi lafti nuti seenii hin jiru. Qayi masqalii bakka jiru hunda seenaa jirru lafa qaqqabaa jirru. Homtuu hin jiru namni nu gargaaru hin jiru. Mucayyoon du'uuf deemti maaloo. Akkaataa itti gargaaran haala mijeessitee jirtaate akkamitti gargaara? Waraqata isinii erginaanii nama waraqata qabu buukii isaanii isinii erginaan. Nama waraqata qabu sana gama amantaatti nama beektu jira. Kunoo as keessa isaanis daaddisaa jiru isaanis bayyaboota saantima kadhachaa jiru dubartootuma keenya numa waliin. Okay. Yeet inni lammiin bageeta yeet inni. Maandu Himboyin bittayi Adifa. koyi bageeta maandu ashirtanii bulan maandu. Haalota bal'isoo. Wayyaa bayyana kan raafata qofamu. Nanya hayyoች የታሉ Mucayyoon akkamitti dhaamte obboleetti osoo karaa deemtu moo akkamitti dhahee makiina? Osoo karaa deemtu. Okay. Kafiila jalatti mu kafiila jalaa baateerti. Ganni mee gaafadhu. Tolee, argeetta daafisa. Seera qabeessa qabdu moo kafiila jalaa baddee bakka biraa osoo hojjettu yookaan bakka hojii osoo deemtu dhaamte moo akkamitti dhaamuu dandeetti? Sofiyaa haadha Waraqaa keessa eenyummaa dhagaa qabdii? jirtaa Sofiyaa? Waraqaa eenyummaa qabdii? qabdu paaspoortii qofaan qabdi. Waraqaa hin qabdu itti bubbulee jennaan yookaan lutti muramaa yookaan ammoo bakka birrii haganaa yoo hin qabne dirqama lutti muramaa waan jedhaniif. Rabbi nu haa fayyisu obboleetti tenna rabbi nu haa fayyisu akkasiin fayyitu barbaanna namni bakka jiru hundinuu birmatee fi gargaaree akkasiin fayyitu barbaanna. Ijoolleen tenna irraa nafanii ittiin callisanii mucayyoon tuni waraqaa seera qabeessa qabdi moo hin qabduu siin jennee si gaafanne. Namni tokko waraqaa eenyummaa qabaatu qaba bakka bahee. Hin qabduu sun jechaa jirti. Waraqaa hin qabdu. Paaspoortii bichaa sanuu yoo amma xiqqoo lafti galgalaa bakka guyyaa takka arra bulte taanaan sanii ol malee sanii gadi hin jiru. 10,000 kana isaan amma 7,500 harka kaashii kaffalaa jechaa jira mucayyoon lubbuudha. Amma isin nu godhanii jiran garuu homaa wanti nama gammachiisu hin Mee jiru. Sofiyaa ati viidiyoo banadhu adda badhuufte bakka san taa'ime viidiyoo banime. Viidiyoo bani Bakka sanii na baasanii mucayyoon boottee na baasanii ishee bira Deebii dhaqi maal of na baasan. Kaateesi. Ani Kaatee silkicha fuudheen seenaa kottan seenaa kadhadhee isaan hojii. hin nu baasan namicha ta'u. Doktariitu jiraachi. Silkii illee Umaan godhaniif birrii barbaade kan maalii dhosku moo dhareeshi. silkiyyuu hin barbaannu jedhanii isaan silkii qabattee keessatti viidiyoo footoo yoo kaasuu hin barbaannu jedhanii bara asin ari'anne. Geeta maal yoo Yaa biyya mara koo Arganii yoo barbaadan hin Namaan dhaga'u, maxxansa mana footoo ishee. Gaafii ati gaafatte si deebiftee mucayyoon seera qabeessaan jirti moo baatee baarraa dalagaarti? Baateertedhan kadu. Waraqaa eenyummaa Okay, qabdi. baateerti. Baateertedhan. Kana Irraa rakkoon baatee osoo mana jiraattee rooyyaadha beektaa Talabaa jiraatte. Biiroo sunii barbaadanii bakka talabaa biiroo Diigaan waan asirratti maxxansa tiktokiin si adda basila ta'eef keessan si erga maaloo adaraa kan kee. Ani waan hin godhu hin jiru kina uummataan jedhiin ani waan adaraan anaan jettu hin jiru namni tokko namni lama waan hojjetu miti kun kina uummanni Oromoo asirra jira gargaaruu dandeessan taanaan agamtamaa dhamuma sana waan gootan godhaafi ani keessan adaraa sirraa fudhee waan hin godhu tokko hin jiru. Sigalaa dhoko muyiti qabadhame wanti keessanuu gargaartan taanaan birmattaniif taanaan muyiti qabatu kan amma seente. Mijaamuutiin qabatan namuu mutu godhatan. Gargaartan taanaanii amma asumatti waan qabnu waliif fuffunaannee fi erguu fi dandeessan taanaan. Sanii miti isaan jennaan ani waan adaraa sirraa fuudhee deemu tokko hin qabu haadha koo uummata Oromoo beektaatuyyuu.
Namni Maaloo abbaa rabbii nama jedhaan jedhu waliin madhaa dhugaa waaqa bineensi nu nyaatte biyya ormaatti. gargaartan taanaan asiin waan qabdan jedhaa fi yeroo konkolaataa dha'ee jira jechaa jiranii waan qabdan kennaafi malee ani waan adaraa sirraa fudhatu tokko hin obboleetti koo adaraa sirraa fudhee sanii naqan. Dhageettanii jirtan abbaan rabbi isin ilaaffise namni waan qabdaniin gargaaruu dandeessan lakkoofsa barreeffadhaa isin galchina. Akkaataa itti argamu isin gaafanna. Akkaataa itti gargaaruu dandeettan isin haala isinii mijeessiti. Namni waa gargaaratan lakkoofsa tokko barreeffadha. Akkanumaan gasti ol galuuf hin deemina yookaan shaangulliitii bochaan barreessina. Yoon gargaaratan barreeffadha. Abbaan gargaaruu dandeessa. Rabbi isaa gargaara. Rabbi isaa. Kun Kadir barreeffateera. Kadir ergadhu sin galcha. Kadir taa'ee keetuun. Akkamitti gargaarama akkamitti eenyutu alaafinata fudhata eenyu irratti galfama maallaqni. Isa nama barbaachisu namni waraqaa qabu jedhaanii. Kadu. Rabbi lafti nuti hin seenin hin jiru. Qayi masqalii bakka jiru hunda seenaa jirra lafa qaqqabaa jiru. Homtuu hin jiru namni nu gargaaru hin jiru. Mucayyoon du'uuf deemti maaloo. Akkaataa itti gargaaran haala mijeessitee jirtaate akkamitti gargaaran? Waraqata isinii erginaan nama waraqata qabu buukii isaanii isinii erginaan. Nama waraqata qabu sana gama amantaati nama beektu jira. Kunoo as keessa isaanis daaddisaa jiru isaanis bayyaboota saantima kadhachaa jiru dubartootuma keenya numa waliin. Yeetni lammiin bageeta yeetni. Maandu bageeta maandu ashirtanii bula maandu. Laalo tabaliso. Video banuun dhogganii beektaa banuun dhogganii warra sukuriitiitu gabaase banuun dhogganii ijoollee video akkam banne godha. Maal jette obboleessi? Keessa jirti wannaa jirti. Mustashfaan bira jirra nuti kunoo gadi nu ari'anii silkii irratti kaastanidhanii. Beeruutiin keessa argamti yaa. Beeruuti jirti. Namni Beeruut keessa jirtan mee lakkoofsa tokko barreeffadhaa ijoolleen achi keessa jirtan. Ijoolleen dhiiraa fa'aa namni waa gargaaruu dandeessa yoo jiraatte. Nuuf kenni lakkoofsa kee bageeta. Ijoolleen Beeruut keessa jirtan jirtu jala kana lakkoofsa barreessaa mee lakkoofsa tokko tokko. Namni gargaaruu hin dandeenye nama jaayyoo tana jettan akkanumaan barreessoo osoo hin ta'in waan danda'amu yaadaanis ta'ee mallaqaan bira dhaabatu warri dandeessan. Warri barreessitan kun gasti ergadha. Namni Beeruut keessa argamtan keessattuu ijoolleen dhiiraa yookaan shamarree illee namni dandeettii qaba. Warri akkanaan barreessitan ammoo isin gabbatu. Kadir maal isaati Beeruut keessa dhiirri hin argamtu kana ganni hin gaafisii deebisaan jirtu.